Ashama harka fuuni kabajamtoota hordoftoota maatii biiftuu shoo nageenya waaqayyoo bakkaaf kallattii jirtanitti dachaasniif haa baay'atu. Jira jirtuun nagaa keessanii ani nagaa godha waaqayyoof haa galatu. Nageenyi na bira jiru simbiras akka jiru abdii guutuun qabu waaqayyoorraa baga nagaan isiniif ta'e. Baga nagaa taataan kabajamtootaaf hordoftoota koo hundumti keessanuu ammas nagaa taasiniin jechuun jaaladha. Nagaa kootti aansuudhaan viidiyoo guyyaa isiniif qabadhee dhufe. Amma dhumaatti daawwadha. Viidiyoon kiyyallee oduu durii yookaan seenaa sangoota sadii tokko isiniif ibsuufan dhufe. Amma dhumaatti na waliin turaa. Like, share gochuudhaan na jajjabeessaa. Mana kanaaf haaraa wartaatan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Nooraa baga nagaadhaan dhuftan isiniin jenne subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a isiniin jechuu jaalanna. Galatooma hundi keessanuu. Egaa karaa seenaatti yeroon darbu yookaan karaa oduu duriitti yeroon darbu sangoota sadii turanii. Sangoonni sadiin kun bifa garagaraa qabu. Bifti tokko adiidha, inni tokko gurraacha, inni tokko diimaadha. Sangoonni sadiin kun baay'ee wal jaallatu, baay'ee wal galu, tokkummaa qabu. Iddoo deeman kamittuu wal qabatanii waliin deemu. Wanta hundarrattuu waliin dhaabbatanii diinotas ofirraa ittisuu turan. Bineensi tokko garuu sangoota kana nyaachuudhaaf akkamitti akka sangoota kana nyaachuudhaaf danda'u malatti malachaa ture. Sangoonni kun sadeen bakka tokkotti waan oolaniif bineensi kun isaanitti dhiyaatee nyaachuu hin dandeenye. Egaa bineensi kun malatee fira fakkaatee isaanitti siqee sangaa diimaa fi sangaa gurraacha ofitti waamee ilaamee. Sangaa inni adiin kuni bifti isaa adii waan ta'eef diinonni keessan halaalaa silaalanii dhufanii sababa isaatiin sin nyaatu. Sababa isaatiin sin balleessu. Kanaaf sangaa adii kana ofirraa fageessaa irraa fagaadhaa jedhee sangaa gurraachaa fi sangaa diimaa kana bineensi kun sirriitti jabeessee gorse. Egaa sangaan diimaa fi sangaa gurraachis gorsa bineensa kanaa fudhatanii eeyyeen dhugaadha. Bifti isaa adii waan ta'eef halaalatti mul'ata jedhanii sangaa isa adii san ofirra biraa ari'anii kophaatti baasan. Sangaa inni adiin kophaatti erga bahee booddee bineensi kophaatti argatee hin nyaate. Ammallee sangoota kana lamaan adda baasee nyaachuudhaaf barbaade. Ammallee irra deebi'ee sangaa isaa gurraacha ofitti waamee sangaa inni diimaan kunis halaalaa mul'ata. Sababa isaatiin dhufee diinni keessi balleessa. Kanaaf sangaa isa diimaa kanarraa fagaadhu jedhee sangaa gurraacha illee gorse jechuudha. Sangaa gurraachi kunillee dhugaa keeti jedhee bineensa kana gorsa isaa irraa fudhatee hiriyaasaa sangaa diimaadhaan gargar bahe. Bineensi sangoota kana lamaanuu kophaatti isaan argate lamaan isaayyuu nyaate. Ilame. Diinni fira fakkaatee akkamitti akka nama balleessu. Fira fakkaatee namatti siqee akkamitti akka nama balleessu. Egaa sangoonni kun sadeen yeroo waliin jiranitti, yeroo waliin jaalala qabanitti, yeroo waliin waliigaltii qabanitti, yeroo tokkummaadhaan dhaabatanitti diinni tokko isaanitti hin siqu ture. Bineensi kunuu isaan nyaachuu barbaadee sadi ta'anii waan deemaniif isaan nyaachuu hin dandeenye ture. Haa ta'u garuu bineensi kun isaan balleessuu waan barbaaduuf fira fakkaatee nama isaaniif yaade fakkaatee sangoota kana sadeen jaalala isaanii diigee, waliigaltee isaanii diigee, tokkummaa isaanii diigee kophaatti isaan baasee kophaatti sangoota sadeenuu nyaatee fixe jedhama. Egaa oduu durii kiyya yookaan seenaan sangoota sadii asumarratti dhuma. Garuu seenaan kun ergaan isaan dabarsan jechuudha. Nama baay'ee jaallannu tokko, baay'ee amannu tokko, baay'ee simmootu nama baay'ee jaallannu yookaan baay'ee amannu tokko diinni alaa fira fakkaatee nama saniin gargar nu baasa. Waa'ee nama sanii hamaa yoo nutti hime yookaan waa'ee keenya hamaa yoo nama sanitti hime dhugumatti nuuf yaade osoo hin taane nama sanirraa gargar nu baasuuf jechuudha. Tokkummaa jaalalli bakka jirutti, waliigaltee bakka jirutti, tokkummaan bakka jirutti
diinni sin balleessu. Garuu diinni yoo si balleessuu barbaade dursee jaalala kee waliigaltee qabdu tokkummaa qabdu san diiga jechuudha. Erga tokkummaan jaalalli diigamee waliigalteen tokkummaan diigamee diinni immoo karaa argata waan ta'eef nama balleessuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo hundi keessanuu obboloota koo shamarranis obboloota koo dhiiraas akkasuma warri viidiyoo kana argitan hundi keessanuu ani obboleettiin keessan haga beekurraa gorsa obbolummaa isiniif dabarsaa. Nama baay'ee jaalattan baay'ee amantan sirriitti amanamummaa qabdan waliif kan amanamtan wal kan jaalattan tokkummaa waliin kan qabdan waan baay'ee kan waliin tokkummaadhaan waan baay'ee kan dabarsitan diinni alaa dhufee fira fakkaatee nama saniin gargar sin baasin. Akka bineensota kanatti sangoota kanatti bineensi tokkichi fayyadamee tokkummaa isaanii diigee waliigaltee isaanii diigee jaalala isaanii diigee kophaa kophaatti argatee kophaa kophaatti nyaatee fixe jechuudha. Garuu sangoonni kun otoo akka duraa sanitti waliin deemanii otoo jaalala isaanii duraa san waliin qabaatan san isaan itti fufanii otoo tokkummaa isaanii diiguu baatanii sangoonni kun hin nyaatamanii ture. Garuu gorsa bineensa kanaa dhagaanii dhugaa itti fakkaate wal ganan gargar bahan kophaa kophaatti bahan tokkummaa isaanii diigan jaalala isaan gidduu jiru balleessan waliigaltee gidduu isaanii jiru balleessanii wal amanuu dadhabanii wal hiikanii gargar bahan kophaa kophaatti diinni kun argatee isaanitti fayyadamee nyaateetiin fixe jechuudha. Kanaaf nama baay'ee jaallattu nama baay'ee amantu waa'ee namaa yoo sitti manii yookaan namni sun hamaadha jedhamee iyyoo kan namatti sitti man ta'e dhugumatti siif yaadanii osoo hin taane nama sanirraa gargar si baasu waan barbaadaniif jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e wanta amma biyya keenya keessatti ta'aa jiruyyuu waliigalteen waan hin jirreef jaalalli waan hin jirreef tokkummaan waan hin jirreef hunduu afaan qofa waan ta'eef biyyi keenya nagaa dhabde. Garuu gidduu keessatti kan miidhamu warroota jaalala dhabe warra waliigaltee dhabeedha miti. Hiyyeessa iyyateellee dhageessifachuu hin dandeenyetu miidhamaa jira. Daa'imman fiiganii homaa eessayyuu hin geenye kan boru biyyaaf ta'u jedhantu badaatiin hin jira. Egaa wantan isiniin jechuu barbaade tokkummaa keessan jaalala keessan waliigaltee keessan diinni diigee isinitti hin fayyadamini. Jaalalli yoo jiraate waliigaluutu jira waliigaluun yoo jiraate tokkummaatu jira tokkummaan yoo jiraate diinni nama argatu jechuudha. Kana gochuun dagatinaa isiniin jechuu jaaladha. Dhaamsa isa dhumaa wanti isiniif dabarsu yoo jiraate obboloota koo hundi keessanuu ilmaan Oromoo kan taatan afaan Oromoo kan dhageessan hundi keessanuu dhaamsa haga beekurraa waan tokko anaaf haganatu galee wanti kun anatti gaafii ta'e waan isaa wallaaleen jira jedhee otoo akkana ta'e furmaanni ni jira jedhee kanan ofii kiyyaa yaada isiniif dabarsa jechuudha. Hundi keessanuu bakka jirtanitti golee jirtanitti akka amantaa keessanitti jilbiiffadhaati Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyo bira furmaanni hin dhabamu. Biyya keenya furmaata kennuu kan danda'u Waaqayyoon qofa. Rakkinna biyya keenya keessa jiru kana furuu kan danda'u Waaqayyo qofa. Waaqayyoon nama isatti bo'oo hin gatu. Nama jilbiiffatee fuula isaa kara isaatti deebisee isatti bo'oo Waaqayyo hin gatu. Furmaata laachuu kan danda'u Waaqayyoon qofa. Hundi keessan akkuma amantaa keessanitti gola jirtanitti jilbiiffadhaati biyya keenyaaf araara kadhadhaa. Waaqayyoon akka fuula isaa kara keenya deebisee araara biyya keenyaatti buusu nagaa akka buusu kadhadhaa. Wanti kadhannaadhaan hin taane hin jiru. Waaqayyo wanti isaaf dadhabame tokko yoo hin jiru. Wanta biyya keenya keessatti ta'aa jiru rakkoo biyya keenya keessa jiru kana furuu kan danda'u Waaqayyoon qofa. Guyyaa tokko immoo ni furama. Abdii qabna kana. Abdii kan qabnu Waaqayyo irraa.
Kanaaf kuni dhaamsa koodha. Hundi keessanuu akka bakka jirtanitti akka amantaa keessanii uumaa keessan kadhadhaa. Maatii keessaniif biyya keessaniif araara akka bu'u Waaqayyoon kadhadhaa. Bakka jirtanitti hundi keessanuu Waaqayyo akka namaa miti nama hin gatu. Waaqayyoon nama hin tuffatu laphee namaa laala. Garaa qulqulluudhaan nama isatti boo'ee bira hin darbu hin gatu. Furmaanni isa qofa bira jira. Furmaata laachuu kan danda'u rakkoo biyya keenyaa kana furuu kan danda'u imimmaan haadhaa fi imimmaan abbaa keenya haquu kan danda'u Waaqayyoon qofa. Lubbuu nama homaa badii hin qabne lubbuu namaa akkanumatti rufatti ba'ee badu kana dhaabsisuu kan danda'u Waaqayyoon qofa. Lubbuu namaa baasuu kan danda'u uumaa kee isa si uume qofa. Namni lubbuu namaa baasurraa mirga hin qabu. Lubbuu namaa baasuudhaaf mirginaaf hin kennamne. Lubbuu koorraa mirginaaf hin kennamne. Lubbuu koorratti mirginaaf hin kennamne. Wanta rakkoo uumamaa jiru, wanta ta'aa jiru kana, jireenya kan nama jibbisiisu kana, waansaa kan nama wallaalchisu kana hundumaaf furmaata kan ta'u Waaqayyoon qofa. Kanaaf obboloota koo hundi keessanuu hundi keenya amantaa qabna. Amantaa garaa hordofna garuu Waaqayyo tokkuma. Garuu akka amantaa keenyaatiin yaa Rabbi jennee Waaqa keenyatti yoo boonye Waaqayyoon nu hin gatu. Guyyaa tokko furmaanni numa argama. Akka dhiyeetti sinaaf ni bari'a guyyaa tokko. Guyyaa eeggata malee Waaqayyo furmaata dhabeeti miti. Kanaaf obboloota koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti gola jirtanitti akkuma amantaa keessanii biyya keessaniif maatii keessaniif araara kadhadhaa nagaa kadhadhaa. Waaqayyoon araara isaa nuuf haa buusu nagaa isaa nuuf haa buusu. Bakka jedhee nurraa haa jijjiiru. Imimmaan haadhaaf abbaa keenya Waaqayyo haa haqu. Kanaaf fakkaata hundumaaf Waaqayyo jira. Guyyaa tokko furmaanni ni argama. Waaqayyo gatee nama hin gatu. Kan isatti bo'u Waaqayyo hin gatu. Kanaaf hundi keessanuu fuula keessan kara Waaqayyo deebisaa. Waaqayyoon jabeessaa kadhadhaa isin jechuun dhaamsa koodha. Hamma dhuma viidiyoo kiyyaattis waan waliin turtaniif galatoomaa. Like share keessaniifis galatoomaa. Bakka jirtanitti nagaa argadhaa. Nageenyi Waaqayyo isin waliin haa ta'u. Nagaa Waaqayyo keessa jiraadhaa. Galatoomaa bakka jirtanitti. Amma viidiyoo isa lammataatiin walitti deemutti. Nagaan naa turaa. Yaada qabdan dogongora jiru saanduqa koomentii jala naaf kaa'aa. Galatoomaa.